Hello, maatii Abdii Akaadaamii akkam jirtu? Ani Mr. Lammiidha. Kun Ingiliffa kutaa 11 kutaa 12ffaati. Har'a kan waliin ilaallu types of noun yookaan immoo gosoota maqaa kan jedhudha. Egaan chaanaalii kana warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan, warri immoo maatii taatan like share gochuudhaan nu deeggaraa jechuun barbaada. Egaa gara mata duree keenya guyyaa har'aatti adeemnu. Kutaa kana jalatti kan nuti wajjin barachuuf deemnu definition of noun maqaa jechuun maal jechuudha kan jedhu wajjin laalla. Erga isa laallee booda immoo the different types of noun gosoota maqaa kan jedhu Ingiliffa keessatti maal jechuudha kan jedhudha. And the sample related questions with the topic mata duree kana faana gaaffiiwwan wal qabatan fudhannee kan laallu ta'a jechuudha. So kanaaf mata dureen kun exam based dha. Kanaaf meeqara objective keenyatti darbina. Objectives of the lesson. By the end of this video you will be able to tell what noun is. Maqaan maal akka ta'e hin himtu. Maqaa jechuun maal jechuu akka ta'e. Identify different types of noun in given sentence. Hima tokko keessatti maqaan isinii kenname gosti maqaa kanaa maalidha yoo jedhamtanii gaafatamtan adda baastu. And the list is the function different types of noun kan jedhu kana function isaa hin himtu jechuudha. Egaa gara mata duree keenyaatti yoo ceenu types of noun kan jedhu kana wajjin barannaa jechuudha irra bal'ina. What are the types of noun otoo hin jedhin what is noun isa jedhudha wajjin laalla. Let's define the term noun. What is a noun? So a noun is a word that function as the name of something. Is obviously a word. It functions as the name of something, especially name of things, name of people, name of place, name of animals, or extra. So noun is a word that functions as name of something. So nouns are the most common class of word in English. Noun in kun class of word in English keessa isa tokkodha. Yookaan immoo part of speech keessa tokko kan ta'edha. Class of word English keessa tokko kan ta'edha. Maqaa akka kanaan hiikatti kennuu dandeenya jechuudha. So simply noun is a word that function as the name of people, the name of place, the name of things, the name of animals, or etc. And they are the most common class of words in English. Below we have a list of different types of noun in English with an example, and the kinds of noun are listed below. Armaan gaditti gosoota maqaa kan wajjin laallu fakkeenya adda addaa faana kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti common nouns kan jedhu ilaallu. Number 1 type of noun keessaa common noun kan jedhu ilaallu. Common nouns are used to name general type of person, place or things. Maqaa generally ta'e otoo hin qoqqoodiin otoo specifically isaan himin as a general type of person, name of place or name of thing taanaan maqaa akka kanaatiin commonidha. They are little bit general, name of general type of person, place or thing. Common noun warri jennuun generaalidha. Maquma namaa generaalii, maqaa iddoo, maqaa wantoota generaalii kan ibsudha jechuudha common noun kun. Maqaan common noun jedhu kuni can be divided into smaller classes such as countable and uncountable noun, concrete and abstract noun, and collective nouns. Kana booda bal'inaan itti deemnee ilaalla. Haa ta'u garuu common noun kun bakka xixiqqaatti qoodamuu danda'a. Booda akkasiin hin rakkisnetti uncountable noun common noun ta'uu danda'a. Countable noun common noun ta'uu danda'a. Concrete or abstract type of common noun ta'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf girl maqaan kun common noun. Dubartii kan jedhu kun common noun. City magaalaa keessaa amma Amboo, Finfinnee, Adaamaa jechuu miti garuu as a general city common nounidha. Animal common nounidha. Leenca, qeerransa kan jedhu qabu of keessaa. Friend, house, food maqaan akka kanaa common noun jennaan. Maqaa general type of person animalidha yookaan cityidha yookaan garriidha boy miti. Jechuu keenyadha common noun jechuun maqaa akka kanaa general ta'edha jechuudha Ingiliffa keessatti. Inni kan biraani proper noun kan jennudha. Proper nouns are used to name specific person, place or thing. In English, proper noun begins with a capital letters. This is very specific than
what we discussed before. Common noun chala sangun very specific. Specific name of person, specific name of place, specific name of things. Sangun kube guddaran jalqabuun gadi fakkeessatti. Example, Johan. Parsanii keessaa amma gara specificity gad dhufneerra. Parsan kan jedhu dura proper noun common noun jedhanneerra. Isa keessaa immoo Johan. Caalaa tola isaa jennee specifically maqaa nama tokkooti. City keessaa immoo London. London amma London city jedhu keessaa very specific adda baafnee yoo ilaalu. Fakkeenyaaf France, Pluto, Monday guyyaa torbanii keessa. This is very specifically maqaa waan tokko gaafa waamnu proper nounidha jechuudha. Compound noun, as the name indicates, are two or more words that create a noun. Maqaa lama yookaan lama ol ta'e walitti dhufee maqaa tokko gamtaa tokko yoo uume jechuudha. Maqaa gamtaa tokko. Maqaa walitti lamarraa maqaa adda lamaaf lama walirraa ijaaramee garuu walitti dhufee maqaa tokko yoo ta'e compound noun jenna. Compound nouns are sometimes one word walitti siqanii akka waan wordii ta'uu danda'u. Haircut jecha lamarraa dhufe hairii fi cut kan jedhurraa dhufe waan wordii ta'anii garuu walitti siquu danda'u. Words joined by hyphen, son in law hypheniidhaan kan akkasitti adda bahu. Or separate words adda adduma immoo kan bayeetaaf fakkeenyaaf baas stop. Baasii fi stop irraa dhufe maqaan isaa garuu baas stoppiin maqaa tokkodha. Maqaan akkanaa compound noun jenna. So different examples are there. By sign tarreessuu dandeenya like toothbrush, rainfall, sailboat, mother-in-law, alarm clock, credit card, and the like compound noun. Kan biraan collective noun maqaa gamtaa, maqaa walitti qabamaa gamtaa. Fakkeenyaaf collective nouns are words that refer to a set or group of people, animals, or things. Jalqaba irra kaafneerra fakkeenyaaf person kan jennu common nounidha. Achi keessaa immoo caalaa tolasaa gaafa inni specificidha. Gaafa collective nounii dhufnu immoo walitti qabaa maqaa kanaati jechuudha. Walitti qabaa fakkeenyaaf maqaa namoota, maqaa animaalsii, maqaa thingsii collective noun jenna. Fakkeenyaaf staff. Staff is a collection of people. Walitti qabama namootaati fakkeenyaaf collection of teachers ta'uu danda'a. Staff jennaan team gareen kun garee walitti qabama namootaati. Crew, herd, flag, bunch isaan kun walitti qabama tiingota animaalotaati. Kanaaf maqaa akkasiitiin collective noun jennaan walitti qabaadha. Akka duraa specific miti yookaan common miti. Concrete nouns kan jennu concrete nouns are nouns which refer to people and things that exist physically and that at least one of the senses can detect, can be seen, can be felt, can be heard, can be smelled or tasted. Concrete noun jechuun maqaa qabatamaatti arguu dandeenya. Gosoota sense orgaanii keenya miirota qaamaa keenya keessaa tokkoon yookaan arguu yookaan qabachuu yookaan dhamdhamuu yookaan immoo fuunfachuu kan dandeenyu concrete nouns jennaan. Concrete dha maqaan akka kanaa jenna. Example of concrete nouns fakkeenyaaf dog in mul'ata, tree in mul'ata, apple dhamdhamuu dandeenya, moon arguu dandeenya, coin, soap, ball, water maqaa akka kanaatiin concrete noun ta'uu danda'u jechuudha. Qaamota miiraa keenya keessaa tokkoon adda baasuu dandeenya jechuudha. Concrete noun jenna warra akka kanaatiin. Abstract noun kan jennu immoo jiru. Abstract noun. Abstract nouns are nouns that have no physical existence and are not concrete. Faallaa concrete nouniitiin kun. Argamuu kan hin dandeenye, qabamuu kan hin dandeenye, physical existence kan hin qabne jechuudha. Abstract noun gaafa jennu. They refer to ideas yaada bakka bu'uu danda'u, emotionii keenya bakka bu'uu danda'u, concept adda addaa bakka bu'uu danda'u. So you cannot see, touch, hear, smell or taste something that is an abstract noun. Maqaa qabatamaan taane jechuudha. Yaada ta'uu danda'a, feelingii keenya ta'uu danda'a, concept adda addaa ta'uu danda'a. Many abstract nouns are uncountable. Isaan kun uncountable lakkaa'amuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Egaan baay'ee isaanii kan nuti beeknudha. Fakkeenyaaf love jaalala yaada isaa qabna. Maybe feelingii ta'uu danda'a. Garuu ijaan arguu hin dandeenya, harkaan qabuu hin dandeenya. Time, happiness, bravery, creativity,
justice, freedom, speed jechuudha kana maqaadha jennee itti fayyadamnu actually qabuu tuquu sense organic keenyaan garuu adda baasuu kan hin dandeenye jechuudha. The seventh one is countable nouns. Maqaa lakkaa'aman jechuudha that we can simply count, that can be counted. They are singular in the plural form. Maqaan countable noun ni ta'e singular plural form qaba. Lakkaa'amuu danda'a. Fakkeenyaaf car, desk, cup, house, bike and etc. are kinds of countable noun gosoota yookaan maqaa gosoota lakkaa'amaniiti. Uncountable noun jechuun maqaa lakkaa'amne jechuudha. Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. These are sometimes called mass nouns. Uncountable nouns refer to substances ta'uu danda'a paper, wood, plastic, liquid ta'uu danda'a milk or juice, gaazii adda addaa ta'uu danda'a air, oxygen. Isaan akkana maqaa tokko lamannee lakkaa'uu hin dandeenyedha jechuudha. The next one is sample question taken from English grade 11 textbook. So the instruction says, review the blue colored word in the sentence below and what type of each one is. Adda baasuu nu gaafata jechuudha. Jechoota biluudhaan jiran kanama hima kana keessatti gosa maqaa kamii akka inni ta'e adda baasuu nu gaafata jechuudha. So mee halaallu wajjin. I am planning a trip to Asmara later this year. Asmara kan jedhu kanadha biluudhaan kan jedhu. Gosoota maqaa ammaatti ilaalla keessaa Asmaraan kun maalidha isa jedhudha kan nuti adda baasuu qabnu jechuudha. So akkuma asirraa hubachuu hin dandeenyutti proper nounidha. Asmaraa jechuun specifically magaalota jiran keessaa very specifically Asmaraa kan jedhu nutti agarsiisa waan ta'eef maqaan kun proper nounidha jechuudha. Your room is such a mess. Ishiin kun immoo maal agarsiifti yoo jenne common noun refers to general state of disorders nutti agarsiisti. Manni kee disorder ta'eera wantoonni rabbashameera isa jennudha. Rabbashameera kun generally common noun something general akka kana akka Asmaraa kana specific miti. Waraqaatu iddoo hin taane jira yookaan immoo maaltu wanta tokkotu iddoo hin taane jira meeshaatu specifically nutti himne garuu rabbashamaadha manni kee yoo jedhe kinds of common noun ta'a jechuudha. Kan biraan our countertops are made of granite. Granite kun immoo concrete. We can see, touch, see. Tokko arguu dandeenya waan ta'eef concrete naan jechuu ni dandeenya. How many girls are enrolled in softball camp this year? Girls kan jedhu kun common nounidha. Common nounidha. Maqaa caaltuu boontuu kan jedhu specifically miti garuu dubaroota kan jedhu walitti qabama isaanii waan ta'eef isa kanaanii common noun jennaan. Shanaffara kan jiru I have been to 6 kilo many times jedha. 6 kilo jechuun very specific place in Addis Ababa. Very common specific place which is found in Addis Ababa waan ta'eef inni kun proper nounidha jennaan specificidha. So akkaataa kanaan adda baasuu dandeenya. Thank you very much. This is Abi Academy and our topic is all about kinds of sentence. So learn smart, shine bright and I wish you a good time. Galatoma.